Hashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota raadii fuuddi chaayinaalii baga nagaan dhuftanii gara chaayinaalii gootii horee haarawa taatanii sabskraabii godhaa maatii koo ta'aadha. Amma viidiyoo haarawa qabadhee dhufeera. Viidiyoon haarofni kiyya bulbula mana keenya keessatti haala salphaadhaan akkamitti akka hojjennu hamma dhuma viidiyoo na faana turaadha. Kan na barbaachisu qarafaadhaa fi irdii fi damma zabiibiidha. Irshoodha kan na barbaachisu. Amma kuni dammaadha. Dammi kuni baay'ee bayeessaadha. Waa hundatti fayyadamuudhaaf baay'ee damma gaariidha akka malee bitaa fayyadamaadha jedha. Bishaanii kana barbaachisu irshoodha. Irshoolee diqoosii na barbaachisa. Garuu tillee godhuu baattan homaa rakkinaa hin qabu. Zabiibii bichaa yoo fayyadamtanii zabiibiinis baay'ee dafee daffisiisa. Ani garuu guyyaa lama keessa akkanaa ga'u waan barbaadeef irshoo fayyadame. Irshoo fayyadamuu baattanis rakkina hin qabu. Kanaafuu amma bishaan kiyyaa fi meeshaatti hojjedhu qopheeffadheera. Amma bishaan bulbula itti godhadha. Damma itti godhadha dhiifama. Damma baay'ee bareeda kan ta'e dhugaan isiniin jedha. Damma biyyaa akka damma biyyaati baay'een jaaladha. Baay'ee damma gaariidha. Fayyadamaadha. Waa hundaaf baay'ee damma bareeda. Irshoolee xiqqoomatti godhadha. Haada feena daffisuuf barbaadeeti malee godhullee baatanumaa rakkina hin qabu. Qarafaallee namni baay'een hin godhu. Itti gootanii baay'ee gaariidha. Urgaan isaa baay'ee namatti tola. Yeroo dhuganis baay'ee namatti tola. Amma zabiibiidha. Ani zabiibii gurraacha kana fayyadame. Garuu gurraacha osoo fayyadamuu baattanii baay'ee gaariidha. Zabiibii boora kan fayyadamaadha. Na jalaa gurraachessaa kararii isaa halluu isaa na jalaa gurraachessee. Kanaafuu isin immoo diimaa adii san fayyadamaadha jedha. Irdiillee baay'ee hin barbaachisu. Ittillee yoo mana keessan ta'e ittillee godhuu baattan baay'ee gaariidha. Garuu immoo yaa halluu nu haa bareechisuuf itti goona. Ani immoo kana caala silaa boora ta'a. Halluu itti luqqifatti zabiibiini. Zabiibii taaniin fayyadamaadha. Yeroo fayyadamtan isiniin jedha. Baay'ee gaariidha. Qarafaallee itti gootan dhugaan isiniin jedha. Akka malee onnoo isaa urgaan isaa namatti tola. Amma sirriitti waliin geenna. Bishaan itti dabaladheera. Dhiifama bishaan yeroo itti dabalu hin mul'isne. Bishaan itti dabaltanii yoo qammasaatiin laalaadha. Yeroo inni haga damma kana bulbula mijaawaa isinii ta'utti. Kanaafuu sirriitti waliin gahuu qabna. Jalatti waan gadhiitituu fi sirriitti waliin geenna. Ani baay'ee irdiillee fayyadamne garuu halluun diqoosii ni hafa akka aadaa keenyaatitti. Yoo mana keenya keessa waan ta'eef homaa baay'een barbaachisu irdiillee xiqqoo fayyadame. Amma dafee jira. Akkuma argitan kana bareeda ta'ee bahee jira. Guyyaa lamaan boodatti kana irraa akkuma jiruun irraa fuuna. Baay'ee urgaa mana muluu urgeesse dhugaan isiniin jedha. Akka malee namatti tola dhugaan isiniin jedha. Yaalamee ni jaalattanii dhugaan. Amma kunuu baafadheera. Waaw akka malee bareeda. Garuu halluun xiqqoo ni hafa booran taane sirriitti yoo irdii baay'een fayyadamne kanaafi mana keenya keessa waan ta'eef homaa rakkina hin qabu. Baay'ee bareedaadha dhugaan isiniin jedha. Akka malee urgaaya akka malee mee hojjedha yaalaa ni jaalattan jedhee abdiin qaba. Amma nagaan naa tura. Viidiyoo kana yoo jaalattanii laayikii godhaa, sabskiraaybii godhaa, sheerii godhaa hiriyoota keessanii fi nagaan naa tura. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.